Ayyaa shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haga hojjechaa kun YouTube gadaati. YouTube gadaa akkuma beekamu applicationota adda addaa irraa bilbiloota adda addaa wanta adda addaa irraa waan barbaachisan ta'e irraa kan irratti isin barsiisudha jechaadha. Website kun channel kan koo kun jechaadha. Asirratti waan adda addaa waan bilbila irraa kompiitara irraa waan isin barbaachisu jedhee yaadee tokko irraa isin barsiisa jechaadha. Channel kanarratti dursee gara barnoota keenyaatti illee osoo seeniin warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan miseensa hin ta'in please jalqaba irratti subscribe like share gochuu hin gatinaa isin jechuu barbaada. Wanni har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe faayilota bilbila keessan keessatti guutuudhaan yookaan memory keessan akkanumallee bilbila keessan illee isin irraa guutee bakka dhabdanii rakkataa jirtan ta'a. Akkanumallee faayilonni adda addaa baay'atanii bilbila keessan guutuudhaan isin osoo hin beekin baay'atanii 2 2 3 3 ta'anii baay'atanii bilbila keessan illee guutamee isin rakkisuu danda'a jechaadha. Yeroo isin barbaaduudhaan faayilii tokko barbaaduudhaaf iyyuu yeroo isin irraa fudhata. Kuni garuu application kun aluma tokkoon ofuma isaatti automatically barbaadee faayilota foto ta'uu danda'a, audio ta'uu danda'a, kana video faayilii adda addaa dokumentii isin qabatan ta'uu danda'a, applicationota adda addaa wanta dabili ta'an yookaan duplicate ta'an lama yookaan waan baay'atan keessa innumti filee isiniif fidee kana balleessaadha. Kun isiniif haa turu jedhee lamaan isaatu wal bira isinii kaa'e jechaadha. Application kun automatically waan ofumaan hojjetudha. Waan karaa salphaadhaan itti fayyadamnillee isaallee baay'ee salphaadha. Kanaafiyyuu akkaataa salphaadhaan itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu storage keessan yookaan bilbilli keessan isin jala guutee isin rakkisuu irraa bilisa isinii godha jechaadha. Wantoota osoo isin beekaniin karaa WhatsAppiitiin, Facebookiitiin, Imootiin wantoonni adda addaa dabil ta'anii namni tokko kan isin erge namni bilaalee isin ergee isin keessa faayilii keessan keessa seenuu danda'a jechaadha. Kanallee ofuma isaatii barbaadee isin jala akka balleessitan isin ajaja jechaadha. Application kana dhaaka qabadhee isinii dhiyaadhee jechaadha. Amma duraan dursee gara barnoota kootti osoo hin ce'in warroonni YouTube kanaaf miseensa hin ta'in subscribe like share godhu. Egaa application har'a isin barbaachisu application kanaadha. Duplicate file isa jedhu kanaadha jechaadha. Kan isin barbaachisu application kana akkuma kanaan dura isiniin jedhu jechaadha. Video kana bakka gadhiise irratti description box kan koo jala seentaniillee isi achi isinii kaa linkii isaa achirrallee seentanii buufachuu ni dandeessanii karaa salphaadhaan. Akkanumallee linkii telegrama kan koollee achi jala isinii kaa jechaadha. Telegrama kan koo irra seentaniillee karaa salphaadhaan buusuu ni dandeessan jechaadha. Akkanumallee haaluma salphaa ta'een storage keessa play store keessa illee seentanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaafiyyuu amma garuma Play Store keessa seennee mee haa yaallu. Play Store keessatti al tokko isin argamuu dhabuu danda'a. Garuu isin description box kan koo jala seentaniillee achi buufachuu dandeettanii asuma dhuftanii Play Store keessatti okay jettanii bakka search jedhamu kana search kanarratti duplicate jettanii barreessitu jechaadha. Duplicate files isa jedhu kana duplicate jettanii barreessitanii akka haala kanaan isin dhufa. Amma fakkeenyaaf kanaan dura waan buuseef dafeetuma dhufe jechaadha. Isa jalqaba irra jiru kanaadha. Okay irra jettanii haala kanaan isin dhufa jechaadha. Duplicate files kunniin baay'eedha. Garuu isin isa iskaanii ofirraa qabu kana filadhaadha. Baay'eetu jira jechaadha. Isa ofirraa filattanii asirratti install gochuudha jechaadha. Ani waan install godheef open godhuu qofa na barbaachisa jechaadha. Egaa application kana haala kanaan karaa kanaan argachuu ni dandeessan jechaadha. Amma gara barnoota keenyaatti haa ceenuuti. Amma al tokko duplicate file isa jedhu kana banna. Itti fayyadama isaa sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Salphaadha baay'ee tokko wanne isin dhibuu tokko illee qabu jechaadha. Waan haala kanaan isin bana jechaadha jalqaba irratti. Haala kanaan isin bana yoo inni haala kanaan isin wede go it waan jedhutu isin dhufa isiniif ani kanaan dura waan itti fayyadamee fi isin go it san irratti okay jettanii jechaadha. Achiin booda haala kanaan isin dhufa. Haala kanaan yoo isin dhufe asuma irratti wanta fayyadamtan fakkeenyaaf scan audio lama yoo qabaatan wayidamoo audio lama dabili ta'an yookaan duplicate ta'an yoo qabaatan audio irraa laaluu yoo barbaadan akkanumallee video irraa scan gochuu yoo barbaadan video waan picture irraa photo irraa document irraa gochuu yoo barbaadan kutaadhaan gochuu ni dandeessanii. Garuu isin walumaa galatti full duplicate scan isa jedhu kanarra gootanii asirratti okay jettanii search yoo gootan asirratti scan now isa jedhu kana yoo tuqxan innumtiyyuu ofuma isaatii barbaade faayilii dabili ta'e isinii baasee jechaadha. Ofuma isaatii delete akka gootan isin ajaja jechaadha. Akkamitti akka isin ajaju isinitti mul'isa. Asirratti okay jettanii haala kanaan scanning gochuu dadqaba jechaadha. Haala kanaan haga argitan kanaan scanning godhee ofuma isaatii wantoota as keessatti bilbila kana keessatti lama ta'an sadi akkas ta'an wantoota dabil ta'an jechaadha. Ufuma isaatii baasee isinii fidee kana balleessaadha. Kun isin haa turu isiniin jedha. Isin ka barbaadan keessa balleessitanii
haala kanaan barbaadee argatee jira jechaadha. Haala kanaan barbaadee argatee jira. Amma fakkeenyaaf all irra waan godheef asirratti isin audio barbaadan fakkeenyaaf audio hin qabu jechaadha. Ani kan dabilita hin qabu isin qabaachuu dandeessan jechaadha. Kan koo irratti kun waan ta'eef video irrallee hin qabu ani picture irra garuu ni qaba jechaadha. Baay'ee hin qaba. Picture irra argitanii dabil amma fakkeenyaaf kan fudhachuu dandeettan kunillee inni kunillee tokkuma jechaadha. Inni kunis tokkuma lama waan ta'eef kanarra raayitii na godheedha. Na godhee jira an delete gochuu ni danda'a jechaadha. Da kanatti illee yoo dhuftan dabiliidha kunniin nan argaa jirtan jedhee yaada. Akkanumatti da kanatti illee yoo dhuftan dabiliidha. Dabili waan ta'an applicationoota baay'ee wantoota imeejiiwwan as keessa picture video akkanumallee audioowwan adda addaa dokumentii illee yoo ta'e akkanatti dabili wanta ta'an akkana isin fida jechaadha. Isin delete qofa gochuu isin barbaachisa jechaadha. Akkanumatti buufa amma fakkeenyaaf ani picture qofa isin video keessanis maal keessanitti delete gochuu dandeessanii ani yeroo an qabu waan ta'eef asumarra dhufee mee delete akkamitti godha asirra dhuftanii delete now jettan pictureedhaan kanneen kan barbaachifne balleessuudhaaf delete now jettan numtinuu asirratti okay jettanii dhuftanii okay jettanii okay jettan numtinuu delete gochuu jalqaba jechaadha. Haala kanaan delete gochuudha afuriidha fakkeenyaaf balleessee jira jechaadha. Haala kanaan iskaan godhee fakkeenyaaf kibibaaytii haganaa kana kan qabate balleessee jira jechaadha yookaan kiliin godhee jira. Kanaaf iyyuu haala kanaan balleessuu dandeessanii jechaadha. Asirra viidiyoo illee yoo qabaattan akkanumatti barreessuu ni dandeessanii isin dokumentii illee yoo qabaattan haala kanaan balleessuu ni dandeessan jechaadha. Egaa haala kanaan duplicate bootanii faayilii keessan dhiquu ni dandeettanii storage keessan illee isinii bakka isinii akka qabaatu isinii godhe jechaadha. Haala kanaan itti karaa salphaadhaan application kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa application kan haala salphaadhaan akka itti fayyadanii wanta dhumarratti isinitti himuu barbaadu scan jaan keessa jedhu kana qafoo keessan illee kiliin yookaan isinii dhiquu danda'a jechaadha. Kanallee akkasitti itti fayyadamtanii kiliin gochuu qafoo keessan illee kiliin qulqulleessuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan application kanatti fayyadamuu hin dagatinaadha. Application baay'ee isin qafoo keessan irra jiraachuu qabu foonii keessan irra jiraachuu qabudha. Application kana buusaadhaan itti fayyadamaa isin jechuu barbaadeetiin har'a kan qabadhee isinii dhufee kana fakkaata. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isin dhiyaadha jechaadha. Dhumarratti warroon YouTube kan gootiif haarawaa taatan subscribe like share gochuun dagatinaadha. Rabbiin nagaa walitti nu